Balcha saafoo jala kan dhufe immoo Mardaasaa Gadaa nama jedhamutu nama Oromoo Sooddoo nama beekamaatu immoo jagnummaan beekama. Gahee guddaa taphatan Itoophiyaadhaaf jechuudha. Achiin maaliif silaa bakka hundatti nutu aarsaa kaffalaa, nutu qajeelchaa, nutu itti hirmaataa, maaliif bulchuu dadhabnee kan jedhu kan kaase Balcha saafoo fi Mardaasaa Gadaati. Warri kun ajandaa Itoophiyaa malee ajandaa biraa hin qabaatan. Isaan sunis gaffa amnaan kaasan malee gahee isaanii wanni isaanii kana ta'eeti kaayyoo isaanii kana ta'eeti. Achiin uummanni maal jedhaa? Isaan kun ka'anii dubbii biraatti ka'uu deemnani. Uummanni maal jedhee ergaa dabarsaa fi Mardaasaa yaa ilma Gadaa suuta biyyatu badaa. Mardaasaa yaa ilma Gadaa suuta biyyatu badaa. Gaafa ka'ee waan godhuun beeku waan. Suuta biyyatu badaa. Ani gadi qaban. Malee waliigalatti maalin siin jechuu fedhee isaanis of jalaa xinneessanii mooti. Addunyaanis beekti. Warri isaan bobbaases mootummoonni jechuudha. Mootummaan isaaniis beeku. Garuu ofin himatinaa ajandicha himadhaadha keessatti beekuun jedhe. Injifannoo himaa. Akka mootummaatti immoo mootiin biyya mootiin bultu mootummaa gonfoon bultu waan ta'eef mootummichi hanumti inni jiru mootummaa jedhamu waan warri kun hojjetee fi aarsaatti kaffale kan ofii godhee ibsuudha.